Raajuraachi maal taate? Ijoollee keenya naafasaacha. Gaafuma namni isaan irraanfate, gaafuma namni isaan ilaaluu dhiise, tiktaakii irra ba'anii yookaan ganda namaa arrabsu yookaan nama arrabsu. Maalidha? Achi booda warri dura isaan irraanfatanis dhufanii isaan ilaalu. Namni 5,000, namni 6,000 dhufanii isaan ilaalu. Achi booda immoo namni isaan ilaalu ijoolleen keenya goota koo, beekaa koo, intinii koo jedhaniif isaaniifis kitaabu. Maalidha ijoolleen keenya? Isiniif taasoore. Akkamumatti namni bahee ganda tokko arrabsu akkamumatti goota jedhama. Nama arrabsuuf bar, ganda arrabsuuf bar wanti tokko qofa barbaachisa. Innis doofummaan. Bayyaadho namni Oromoo gaarii ta'uu dandeenya, Arsii gaarii ta'uu danda'u, Shawaa gaarii ta'uu danda'u, Wallagga gaarii ta'uu danda'u. Biraazan gaafa ganda keerraa bahee ganda nama arrabsu deemiti fuuldura dhaabbadhu. Wanni arrabsina doofaa goota jedhina. Girgirrii dhiisaa. Girgirrii dhiisaa dabbara bonaa dhaqu.